Appilikeeshiniiwwan kamiin fayyadamnee lookeeshinii akka erguu dandeenyu ni beektuu? Baga nagaan gara Digital Skill Academy'tti nagaan dhuftanii laayik, sheerii fi sabiskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Yeroo darbe lookeeshinii barbaanne akkamitti argannaa, fageenya bakka deemnu akkamitti beekuu dandeenyaa, daandii salphaa akkamittiin filachuu dandeenyaa kan jedhu viidiyoo darbe irratti hojjenneetu jira. Amma immoo viidiyoo darbe irraa waa'ee lookeeshinii kana wajjiniin kan wal qabatu appilikeeshiniiwwan ittiin bakka jirru yookaan lookeeshinii barbaanne namaaf erguu dandeenyu kam kam fa'aa akka ta'an waliin ilaallaa jechuudha. Isaan keessaayyuu appilikeeshinii teelegiraamii fayyadamnee bakka jirru akkamitti namaaf qooduu dandeenya yookaan sheerii gochuu dandeenya kan jedhudha. Appilikeeshiniiwwan kan biraan illee teelegiraamii wajjin wal fakkeenya waan qabaniif jecha isaan kan biraan illee akkaatuma sanaan akka ergamuu danda'anitti waliif qoonna. Kanaafuu laayikii, sheerii fi sabiskiraayibii godhaa. Amma kallattumaan gara teelegiraam chaanalii keenya deemna. Gara teelegiraam chaanalii keenyaa osoo hin deemin garuu wanti nuti dursinee gochuu qabnu waan lama. Tokkoffaa daataan keenya oonii ta'uu qaba. Daataan keenya oonii ta'uu qaba. Lammaffaa lookeeshiniin keenyas oonii ta'uu qaba jechuudha. Lookeeshiniin keenyas oonii ta'uu qaba. Maaliifii daataa malee bakki lookeeshinii kun hin hojjetu. Lookeeshiniin immoo silumayyuu bakka jirru beekuudhaaf GPS'n moobaayilii keenyaa oonii ta'uu qaba jechuudha. Lookeeshin gaafa nu GPS kan bilbila keenya smaartifoonii of harkaa qabnu kanadha. Kun hundumtuu bilbila keenya fayyadamnee wanta goonuudha. Wanta jireenya keenya guyyaa guyyaa keessattis nu barbaachisudha jechuudha. Kanaaf hanga dhumaatti nu hordofaa. Amma erga daataa keenya bannee daataa keenya fi lookeeshinii keenya bannee gara appilikeeshinii teelegiraamii keenyaa deemna. Gara appilikeeshinii teelegiraamii keenyaa erga deemnee booddee maal goonaa? Nama lookeeshinii keenya sheerii gochuuf yoo barbaanne hiriyaa keenya ta'uu danda'a, fira keenya ta'uu danda'a, maatii keenya ta'uu danda'a, yookaan immoo nama haaraa fuulaan illee wal hin beekne haaraa wal baruufis deemnu ta'uu danda'a jechuudha. Nama haaraa kan ta'u yoo ta'e garuu eenyummaan nama wajjinii wal barruu kan sirriitti hin beekne yoo ta'e, kan nama shakkisiisu yoo ta'e lookeeshinii qooduufiin hin gorfamu. Kanaafuu nama beeknu duukaa yoo ta'e, nama dhiibbaa addaa hin qabaanne yoo ta'e gaariidha jechuudha lookeeshinii kan qooduufii qabu. Lookeeshiniiwwan kana yeroo baay'ee fiilmiiwwan garaagaraa irratti yoo argitan namni bakka akkasiitti yeroollee yoo butamu yookaan aggatamuu yoo jiraate namni bakka jiru tokkotti fiilmiiwwan irratti yoo argitan lookeeshinii si ergaati kottu iddoon siif ergutti yookaan bakka si waamutti lookeeshinii siif ergutti kottu jedhanii yeroo walitti himanitti maal godhuu? Bakka kanatti lookeeshiniin karaa teelegiraamii haa ta'uu, karaa feesbuukii haa ta'uu, karaa waatsaappii haa ta'uu, karaa iimoo haa ta'uu, karaawwan kana kanaan ni ergamaaf jechuudha. Karaawwan kana kanaan ni ergamaaf. Kanaafuu nuti amma karaawwan kana keessa teelegiraamii fayyadamna. Namoonni fiilmii hojjetan sunis lookeeshiniin akkuma amma nuti ittiin erguuf jennu kanarratti ergamaa jechuudha. Kanaafuu nama erguufiif kaanu teelegiraamii keessaa seerchii goonee maqaa nama erguufiif kaanu kana inni baasna. Ergasii booddee erga erguufiif jennee booddee fakkeenyaaf Digital Skill Academy teelegiraamii jira. Achirratti lookeeshiniin anamma iddoon jiru kana namaaf qooduu barbaada yoo ta'e iddootti faayila namaa ergunu sana hin tuqna. Erga ishee tuqnee booddee gara jallaasaa kanatti kan argamaa jiru maalidha? Gaalarii, waaleetii, faayilii, lookeeshinii, artiikilii kan jedhu jira. Kanaafuu lookeeshinii kan jettu tuqna jechuudha. Lookeeshinii kan jettu ni tuqna. Lookeeshinii kan jettu kana yoo tuqnu ammas irra hin deebi'a duuba waan jalaa deebi'eefi lookeeshinii kan jettu kana erga tuqnee booddee mallattoo kana nu fida. Wanti adiin kun amma gara imeejii argisiisuutti fakkaattii wanta lafarra jiru argisiisuutti deemaa jechuudha. Kun akkuma argitan lookeeshiniin nama naa fide kun bakkee an jirudha. Gara olii kanatti immoo mallattoo akka garfee jirtu kun gosa maappii fayyadamuu barbaaddanii ittiin adda baasuudhaaf nama fayyaddi. Maappiiwwan gosa maappii gaafa jennu maappii ofuma isaatii kaartaadha.
saatalaayitiidha. Haayibiridii kun gosawwan kaartaati. Warreen ji'oogiraafii barattan, sarveeyingii barattan, laandii barattan waan akkasii kana sirriitti beekuu dandeessu. Garuu immoo imeejii lafarra jiru sirrii isaa beekuudhaaf kan baay'ee nu fayyadu, kan baay'ee michuu ta'u saatalaayit maappii waan ta'eef as keessatti saatalaayit maappii filattu jechuudha. Saatalaayit maappii filattu. Saatalaayit maappii erga filattanii booddee immoo lakkooftuun kun kan akka geengoo taatee jirtu kun iddoo isin jirtan sirriitti kan isinii mul'isudha jechuudha. Kanaafuu bakka jirtan sirriitti akka isinii mul'isuudhaaf ishee mallattootti kana ni tuqxu. Kunoo saatalaayit maappii jechuun imeejii akka kanaatti yeroo isinii mul'isudha jechuudha. Imeejii akkasittiin. Fakkeenyaaf mana keessan akkaataa kanaan eessa akka jirtan barbaaddanii akka beektaniidhaaf. Tokkommoo wanti nuti beekuu qabnu amma maappii keenya akkaataa kanaan barreerra. Maappii keenya erga akka kanattiin barree wanti beekuu qabnu tokko maappiin kana fayyadamnee gaafa deemnu bakka jiruyyuu akkaataa kamiin beeknaa waan jedhutu jira. Fakkeenyaaf kutaa naannoo kutaa 5 keessattii fi hawaasa kutaa 5 keessatti akkasumas saayinsii naannoo akkaataa istiraateejii barnoota duraatiin waa'ee bantoo kaabaa, bantoo kibbaa warreen jedhaman sun kallattiiwwan arfan jiran bahaa, dhihaa, lixaa, kaabaa fi kibba kanneen jedhaman ni jiru. Yeroo hundayyuu maappii gaafa fayyadamnu kan gochuu qabnu keessaa maappii keenya qabannee kallattii kaabaatti garagaluu qabna jechuudha. Noorzi poolii kan jedhamutti maappii keenya qabannee fuula keenya gara noorzi pooliitti naannessuu qabna. Yeroo kutaa garagarii barannu akkuma harka keenyaan bahaa jennee, dhiyaa jennee, kaaba jennee, kibba jennee argisiifnu sana warreen kaabaaf kibba keessaa gara kaabaa sanatti fuula keenya naannessina. Jalqaba kallattii ilaalan. Kanallee beekuuf yoo baay'ee kan nutti ulfaatu ta'e maal gochuudha qabna? Kan mallattoo nutti argisiisu kana appilikeeshinii mallattoo nutti argisiisu koompaasii fayyadamuu danda'uu qabna jechuudha. Koompaasiis appilikeeshinii irraa daawunloodii goona. Daawunloodii erga goonee kallattii kamirra fuula keenya naannessinee akka jirru beekuu akka dandeenyuuf koompaasii sana fayyadamnee gara noorziitti fuula keenya naannessinee maal goona kaartaa keenya banan. Kanaafuu gara noorzii gaafa isiniin jedhu kallattiin gara fuuldura keessanii amma jirtan kun gara noorziiti jechuudha. Kanaafuu kallattii keessan gara noorzii geessanii daandii keessan iddoo jirtan asumarraa laallattu iddochi sirriidha moo sirrii miti kanan namaaf ergaa jiru kana waan jedhu asumarraati kan isin ilaallattanii. Kanaafuu akka kanaadha jechuudha. Kanaafuu akka kanaa. Erga akkasittiin bakka jirtan cheekii godhattanii booddee iddoo kanan jirattanii namaa erguuf maal gootu? Send select location. Amma iddoo jirtan kana namaaf ergitu. Amma iddoo jirtan kana. Send select location kun tokkoffaa amma iddoo jirtanidha. Lammaffaa immoo iddoo biraa yoo namni tokko bakka hin beekne deemee isin immoo bakkicha hin beektu yoo ta'e bakka isin beektan kana nama biraa hin beekne sanaaf qooduu yoo barbaaddan bakka sana anamma bakki an jiru kanaadha. Kanarraa garuu bakki nama biraa hin beekne tokkotu jira yoon barbaade fakkeenyaaf daandii aspaaltii irratti kan argisiisa. Kun daandii aspaaltiiti. Kun daandii aspaaltiiti. Kun kanaan immoo hoteela ta'eedha jennu. Fakkeenyaaf hoteela roobaa jennu maqaa kenninee fi hoteela roobaa kana biratti namni akka isin eeguu barbaadu yoo ta'e yookaan immoo hoteeluma roobaa sana naannoo sanatti namni dhimma ta'e qabu bakkicha barbaade yoo jiraate hoteela roobaa kana ergitanii fi kaataniitu dugda duuba isaa seenee yoo iddoonni waanta fedhe sana barbaadu fa'a kallattii kennuufii dandeessu jechuudha. Yookaan kallattumaan bakka inni barbaade kana kennuufiin hin danda'ama. Fakkeenyaaf kun amma mana barumsaa wayiiti. Manuma barumsaa kana barbaada yoo ta'e abbaan suni lookeeshinii keessan mana barumsaa kanarra akkasittiin gootanii kaatanii maal gootu? Send select location jechuudha. Send select location. Kanaafuu bakka ofii keessanii qofa jirtan sheerii gochuu dandeessu tun taane bakka wanta barbaaddan tokko ibsuu barbaaddan illee sheerii gochuu dandeessu jechuudha. Sheerii gochuu dandeessu. Kanaafuu nu amma bakka jiru sheerii gochuu barbaadna waan ta'eedhaaf mallattoo ishee geengoo taatee jirtu kana hin tuqna. Lookeeshinii ofii keenyaatu nama erguu barbaadna waan ta'eef.
lookeeshinii ofii keenya ta'uusaa immoo kan beeksisu mallattoo geengoo taatee bifa samaayyaawwiitiin cuquliisa taatee jirtu kanaadha jechuudha kan nu beeksisu. Kanaafuu amma GPS'n iddoon jiru kun sirriitti saatalaayitii duukaa waan maachuun hin gooneedhaaf bakkaa bakkatti sosocho'aa jira. Garuu naannoodhaan jirudha jechuudha. GPS'n kun naannoodhaan jiru waan ta'eef walumaan. Kanaafuu kana send select location kan biraa immoo jajjalaa isaa immoo jira. Share my live location. Share my live location kun immoo daqiiqaa hanga ta'eef illee tursiisuu dandeessu. Fakkeenyaaf yoo hin tuqne isinitti agarsiisa. Share my live location continue jennaaniini continue erga jennee booddee asirratti allow all the time ask every time kun waqtii ta'eef yeroo ta'eef akka nuti gadabii ta'e nama iddoon irra jiru kun allow only while using the app yeroo university application kana qofa fayyadamnudha jechuudha. Inni gara olii immoo yeroo hundayyuu yeroo kamiyyuu namni lafaan deemaa jiru yoo lookeeshiniin banaadha ta'e sirriitti beekuu akka danda'u ajajuu jechuudha. Akkaataa kanaan ask every time immoo yeroo barbaadametti akkuma kana gochuudhaaf kan fayyadudha jechuudha. Gochuudhaaf kan fayyadudha. Kanaafuu duuba deebina. Kanaafuu my live location share my live location kun yoo bakkaa bakkatti illee deemaa jirtu ta'e bakka isin geessan daqiiqaa daqiiqaatti akka namni isin hordofu gochuu kan danda'udha. Daqiiqaa daqiiqaatti isin hordofuu danda'a jechuudha namni isin lookeeshinii kana ergitaniif. Keessumaa namoonni yakkaan hordofaman fa'aan wantoota akkasii kanaan hordofamu. Kanaafuu salphaadhumatti lookeeshinii karaa teelegiraamiitiin akkaataa kanaan beekuu ni dandeenya. Irra guddeessa send select location kana fayyadamneetu akkasittiin argina. Akkasittiin gaafa erginu maal goone immoo banna namni itti ergame sun immoo teelegiraamii irratti dhaqee akkuma kanaan baasaaf fakkeenyaaf giruuppii kana keessa isinis giruuppii kana irratti isin ergameera yoo ta'e akkuma kana giruuppii teelegiraamii keessaa abbaa ergame kana jennuuti akka kanattiidhaan attanii teelegiraamii keessaa hin argattu. Erga argattanii booddee kallattumaan maal gootu wanta isin ergame kana hin tuqxu jechuudha. Hin tuqxu. Gaafa tuqxan bakki isin ergame eessaadha? Kunoo bakka kana daayirekshinii qofa gaafattu jechuudha. Karaa kamiinaan gara kallattii sanaa deemaa wanta jedhu qofa daayirekshinii akka inni isin argisiisuuf daayirekshinii tuqxu. Sana booddee bakka jirtan irraa kaasee daayirekshiniidhaan bakka sana deemuu dandeessu jechuudha. Bakka sana deemuu dandeessu. Kanaafuu akkuma mul'atutti tuqaawwan jiran kanarratti daayirekshinii keessan isinii mul'isa. Akkaataa kanatti gara bakka barbaaddanii sana deemtu jechuudha. Gara bakka barbaaddanii kana akkaataa kanaan daayirekshinii keessan qabattanii deemtu. Amma bakkuma jirutti ofuma kootii shir godhe waan ta'eef addatti daayirekshinii addaa narraa eegu yookaan narraa barbaadu hin qabu. Yoo jaallattan laayik, sheerii fi sabiskiraayibii gochuun dagatinaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa. Ulfaadhaa.